Yohaannis duraa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko waa'ee isa jalqabaa jalqabee ture. Mina duukaa jedha. Biqqiidhaa miti nama ishee ofii kaati. Mee jedhaan duukaa waa'ee isa jalqabaa jalqabee ture. Sagalee jireenyaa sana isiniif hin caafna. Nuyi isa dhageenyeerra. Istirra deebi'aa. Jireenyi nuyi isa dhageenyeerra jedhaa ija keenyaan isa argineerra. Istirra deebi'aa. Ilaallee harka keenyaan isa qaqqabanneerra. Jireenyichi mul'ifameera. Beesti kanarra deebinoo. Nuyi isa argineerra isaafis dhugaa hin baana. Jireenyi bara baraa isa abbaa bira ture nuttis mul'ifame. Kana isinitti hin himnaa. Ameen. Waan ta'e dhaga'uuma qabdu dirqama. Mata dureen irratti dubbadhu isa mul'ifame jedheen dubbadha. Waan dhokataa miti waan mul'ataan isinitti hima. Garuu waan mul'atu isinitti himuun fuula dura waan dhokataa ture sana isinitti yoon himi dhokataa raachas yoon jalqabee wanti hin dubbadhu deeqaa 10 ta'u dafee isinii gala. Tokko namni wanti inni itti amanu jireenya isaa keessatti ila namni wanti dafee itti amanu tokko waan ijaan arge. Lammaffaa waan dhaga'e. Sadaffaa waan harkaan qaqqabate. Ishee kanan isinitti hima. Jireenya kiristiyaanummaa keessatti dhaga'uun dirqama. Dhaggeeffachuunis dirqama. Dubbisuun dirqama. Barreessuunis dirqama ta'a. Ishee kanan isinii wanti nama dubbadhe dandeettiiwwan afaanii arfan. Meerri warra arfaadhaaf Ingiliffas haa ta'u afaan Oromoo bartan. Dandeettiiwwan afaanii arfan natti maame. Dafaa kaa. Dhaggeeffachuu. Dubbisuu. Barreessuu. Dubbachuudha mitire. Kiristiyaanummaa keewwan kun jirti. Yohaannis kun isa qaamaan Yesuus duukaa turedha. Isa buleessa jechuudha. Bartoota keessaa bartoota 12 kee warra security ta'an sadii ofitti bute Yesuus. Bartoota sadiitti siquu danda'a. Tokko Yaaqoob. Lammaffaa Phexros. Sadaffaan Yohaannis macaafa kana barreessuudha. Jarri kun warra security iccitii warra inni wajjin haasa'uudha. Iccitii guddaa warra Yesuusii wajjin qabanidha. Mina dhaggeeffadhaa turuutti isinitti hima. Kiristiyaanni kiristiyaana ta'eef tajaajilaan tajaajilaa ta'eef iccitii ittiin haasa'u Waaqayyo. Nama iccitii itti dubbatu qaba. Nama wajjin haasa'u qaba. Namoota itti siqan jarri kun sadan. Bakka ammaa takkeedha. Caaffata kana gaafa caafu Yohaannis. Nuyi isa dhageenya. Isa argine. Harka keenyaa isa qaqqaban. Isa maal ta'e isinitti himne. Isa mul'ifame isinitti himne. Ilaaqame waan mul'atan. Dhaloonni kun maal duukaa jira jettanii yoodhaan na gaafattani. Isa jalqabaa gaaddidduu duukaa jira. Dhaloonni kun. Gaaddidduma duukaa jira. Meessi waan tokko sitti hima. Namni gaaddidduu duukaa fiigu nama ta'e nama itti gaaddidduu duukaa fiiga taanaan daa'ima. Daa'ima olaalta nama gaaddidduu qabuudhaaf duukaa keechaa fiigdi. Echaa duukaa deemti biti daa'imti. Nami guddaan garuu gaafa deemu fuuldura laalee deema malee gaaddidduu laalee deemu. Isa caafame isa mul'ifame Yesuus Kiristoositti amanuun warri dadhaban akka daa'imaa gaaddidduu warra hordofanidha. Dhaloonni gaaddidduu hordofu Yesuus Kiristoosii wajjin wal arguu hin danda'u. Gaaddidduu hordofa taanaan saanduqa kakuu isa durii yaadata malee kakucha isa haaraa Yesuus Kiristoosiin dhaabate hin beeku. Gaaddidduu duukaa fiiga taanaan
hoolaa isa yeroo tokko luboonni qalanii waggaatti si'a tokko mana qulqullummaa isa sadaffaa jedhamutti ol galanii cubbuu isaaniitiifis cubbuu amantootaafis si'a tokko dhaqanii aarsaa dhiyeessan yaadatu gaaddidduu duukaa warri deeman. Isa mul'ifame duukaa warri jiran garuu si'a tokkichi isa hoolaa bitee qale tuntan ofii isaa aarsaa godhee qalame Yesuus Kiristoosin warri fayyan kakucha isa aaraa fi gaaddidduutti amanan tuntan isa mul'ifametti amananii jechuudha. Mee kana irratti harka walitti rukutaa gooftaadhaaf. Ishi waasinitti moo waddaatu hin jaallattu meessi harka kee kenna indinaa kaayi maaloo kenna indin giiftii koo tu beeloftee buddeen teema kana jaba baaftee itti beekaa harka kee kenna maqaa Yesuus Kiristoosin gadama kan gaaddidduu miti qabatamaan isaa sitti mul'atu. Wangoon darbe haasa'uun koo dirqama ta'a. Yoo xinnaate wal lamaan sadan tokkoon isinitti meetan kadhadhaa. Yoo dhageessan isinii wayyaa amantiin dhaga'u irraa dhufa waan ta'eef. Bara raajotaa jira. Bara lubootaa jira. Barri raajotaa bara Musee fa'i bara Eliyaas fa'a. Raajota kiyaa rikeerdi gurguddaa warri qaban raajota shani. Rikeerdi ciccimaa warra galmeessan. Raajota gurguddaadha warra nama shan rikeerdi gurguddaa qabu. Tokko Isaayyaas. Lama Ermiyaas. Faaruu Ermiyaas. Daani'eel. Iskeel. Raajonni kun shanan rikeerdi guddaa qabu. Raajonni baay'eetu jira. Maqaa isaaniitiin macaafni qulqulluun kan caafame garuu 17. 17 keessaa 12 xixiqqaa jedhamu. Isaan kun akka Haagee faa, Milkiyaas faa, Miikiyaas faa, Hoosiyaa faa kan fakkaatan baay'eedha isaan. Raajota 12. Mee waa'ee kanaa warri dubbatan raajonni durdurii namaaf Waaqayyoo walitti fiduudhaaf taate akkamii kee darban waan attamiitu isaan irratti ta'e amantootaaf Waaqayyoon gidduu dhaabachuudhaaf dadhabbii akkamii akka ture isaan hin du'aa kaafnee haasofsiisuu hin dandeenye. Garuu inni hin duune kanarra jira dha. Ilaa kanarraan isinitti maan jedhe raajota durii barbaanna yoo jettanii raajota durii deebitanii arguu hin dandeessan utuu bilbila isaatti dawwaltanii hin dhageen argitan du'aniiru hin kaane. Waaqayyo warra ammaatiif akkan sitti lallabu fanumaan na kaase am obboleessa si bira jiru kaase malee sichi Museen ka'e sitti lallaba miti anuma isa jiru sitti lallaba naan na dhaggeeffadhu am anuma lallaba anuma nama si bira jirutti galagaliiti Waaqayyo anumaan na kaase bara kana keessaa jedhin eeyyee barri lubootaa luboonni iddoo aarsaa bakka sadiitti qoodanii ilaalu. Barri lubootaa iddoo aarsaa isa jalqabaayi isa tokkoffaa jedhu lammaffaa immoo iddoo aarsaa inni lammaffaa immoo iddoo saanduqi kakuu Waaqayyoo taa'u. Bara sanyii lubootaa kee Aroon fa'aa olaaltan ulee isaanii fuudhanii saanduqa sana kee godhanii iddoo aarsaa isa lammaffaa sana kee kaa'u. Iddoo sana warra saanduqa duwwaa ta'a. Saanduqatta isa sadaffaa iddoo aarsaa isa sadaffaa galma addaa jedhaman immoo waggaatti si'a tokko qofa lubata walitti galuu danda'a. Mana dhaggeeffadhu waa isitti muufadiyaan. Atamman waan biraa chaatte waa sitti moo na dhaggeeffadhu. Iddoo aarsaa isa sadaffaa sana eenyu qofa gal luba qofaatu walitti galee waggaatti si'a tokko dhaqeeti amantoonni immoo waggaatti si'a tokko dhaqee hoolaatti kennuu qarshiitti kennuu waan qaban itti kennaniiti. Cubbuu isaatiif cubbuu amantootaatiif waggaatti si'a tokko dhaqee mana qulqullummaa iddoo aarsaa sadaffaa sana irratti aarsaa dhiyeesseeti Waaqayyoon araara gaafataaf sadaffaa irratti iddoo sadaffaa sanatti waan ajaa'ibaatti mana dhaggeeffadhu dhaqee aarsaa dhiyeesseeti cubbuu saba sana Waaqayyootti meefii baachi waggaatti tokko wagga lama ayyee lubni bara baraame Yesuus iddoo namni dhanne dhaqee galee biyya namni dhanne dhaqee si walitti gadi beeti waggaatti si'a tokkoo sana araara waggaatti si'a tokkoo sana yeroo hundumaa godhee ba'e. Wayyoo siingalle beektaa siif siingalle silaa hiitee meen jette isa waggaatti yeroo tokko lubni siif Waaqayyoon gidduu dhaabatu aarsaa bara baraaf godheetu Yesuus bara baraaf dhiiga bara baraaf araara kennu ofiisa
dhiiga ofii isaatiin Waaqayyoon nama walitti araarse araara bara baraan sochoone dhaabee sokke. Yoo kanatti kusiama seenaa nama sibira jiru kan qabeeti bara baraaf araarri si dhaabatee jira naa jedhaani. Araarri Waaqayyo sirra jira naa jedhaani. Kanaafi har'a gaaddidduu kana jalaa isa qaama uffatetti dhaloota kana baasuu yoo itti lallabde hin galuuf. Yookiin waan ta'e nuti nuuf galcha yookiin haadha keenya rabsite siin jiru. Yookiin Mikaa'eliin nuti nu jalaa tutte. Waan ta'e nu jalaa tutte. Maa gaaddidduu jalaa na baafta. Gaaddidduu jalaa ba'uu barbaadda. Isa qaama uffatetti fiigi. Kakucha aluparra haba dila hadrani aseka haba harka ke mirga ol kaas Yesuus naa mul'ateera jedhe bakka. Namni kun siigaluu amma yurra deebi Yesuus naa mul'ateera jedhe. Waa'ee gaaddidduun isinii hiikame baraka kuuma uffat meerran isinii deebi addoo sana waan kana isinii hiikuuf baraka kuuma uffat barri bishaan badiisaa uumamee qara ture boqonnaa ja'a mitire boqonnaa ja'a waaqonna duukaa bu'eeti naa ilaalaa deemi iddoo isaa boqonnaa ja'a boqonnaa ja'a irratti Waaqayyo saba yeroo sanaa dhaloota yeroo sanaa hundumaatti gaddee istiin dhaggeeffadhaa hundatti gaddee garuu namoota ittiin wajjin kakuutti galu Waaqayyo eenyuun argate Noohin argateedha. Namni Waaqayyo ittiin kakuu itti galuu barbaadu Noohi duwwaan ni kaan hin fuudhu ni kaan hin heerumu ni kaan hin zargiidha ni kaan hin dhugu barri sun bara ammaa fakkaata. Barri sun dhaloota amma biyyoon nyaatutti amma morma isaa kutee wareegamutti qoosuudha. Dhaloonni sun warra akkuma warra ammaatiif dhaloota iddoo awwaalchaa qotatee qoosuudha dhaloonni ammaa. Iddoo awwaalchaa qopheeffatee qoosaa isaa tuma taa'e. Wal fakkaata beekta. Bara sana Waaqayyo dha'ichuma mataa isaatii jalaa Noohii fi namoota isaa wajjin oolchuudhaaf maal godhe markaba ta'urraa muka ta'urraa maal godhe markaba tolchee ila muka ta'urraa markaba tolche markabni inni tolchu kun humna isaa dafqa isaa yeroo isaa saayitii isaa fixa waan guyyaa tokkotti hojjetamee dhumu miti waan ta'eef dadhabbii isaatiin hojjetatee dha'icha seexanaa jalaafa miti bishaan badiisaa sana kan gadhiise seexana miti waaquma gadhiise. Dha'icha Waaqayyo jalaa hafuudhaan markaba mataa isaanii tolfatu. Markabi Noohi tolche namoota muraasa maatii isaa duwwaa qabate. Gurraan na dhaggeeffadhu garuu na duukaa bu'i. Yaaduma na duukaa kottu laa. Iddoo ta'ettan si geessaa jira. Markabi Noohi tolche nama meeqa sassaabe? Maatii isaaf lubbu qabeeyyii kormaaf dhalaa tokko tokko moo sassaabeetti naqamee jire kutaa kutaatti baaseeti. Namoota muraasa uumama muraasa qabate. Markabicha Noohitu tolche isa ofii tolchetti ol gale. Ilaa amma immoo isaa argeeddarameedhaan ofii tolchiteetti gadgaltatu hin taane Yesuus markabicha haaraa isa tolfameetti ol galtaam. Wayyoo maal siin galle hurrabbaa gatra hadii shaaba hadiyaas markabicha haaraa Yesuus Kiristoos isa maatii tokko duwwaa fudhatee maatii biraan ganne isa nama hundumaa si'a tokkicha walitti sassaabu haraara isaatiin markaba Yesuusitti ol galtayee. Mee nama warri ol galtan ol galeera jedha. Ani alan jiru jedha. Yadiina koodha be ani alan jiru jedha. Markaba Waaqayyoo keessan jira darbada. Kana irratti galateeffadhaa Waaqayyoon baqa. Si'a tokko dhaggeeffadhaa gala nama muraasa tafe yeroo sana. Amma sajjaa siidar. Barri araaraa kun dhaloonni kun har'arra taa'ee markaba durii kajeela. Har'arra taa'ee har'a waan baannu hin qabnu Yesuusiif dhaggeeffadhaa. Waaqayyoon fuuldura dhaabachuudhaaf muktatti baattee dhiyaattu hin jiru. Saanduqnatti baattee dhiyaattu hin jiru. Hin jiru amma. Wanta ati qabattee dhattu laphee keessatti amantii duwwaadhaan itti dhiyaatamu. Duwwaa kee. Homaa kee hin barbaadu Waaqayyo. Birrii kee hin barbaadu Waaqayyo. Hoolaa kee hin barbaadu Waaqayyo. Mee dhaggeeffadhu nima. Waaqayyo tokkoof tokko kan inni barbaadu laphee kee jireenya keetii ofiima kee qabattee tokkicha fuula Waaqayyoo duratti dhiyaatta. Warri kun sii ta'e ammas galateeffadhaa Waaqayyo.
an ilaala waan baay'ee irraa fudhattuuti na dhaggeeffadhaasi nama fixaan jira fixaan jira. Kanaaf kadhata kadhachuudhaaf lubnatitti mattu hin jiru ammaan jedhe yoo kenna ayyaanaatiin ta'een qof siif Waaqayyoon gidduu nami dhaabachuu hin danda'u. Kallattiidhaan lubatti itti mattu ofii keeti Waaqayyootti dhiyaachuu dandeessa. Akkuma durii goota taanaan lubatti dhatti haasofta taanaan dhaqii haasaan dhiyeessetta taanaan gaaddidduu jala jirti. Saqaama uffata itti kottu. Gaaddidduu jalaa ba'i. Gaaddidduu jala jirti taanaan dhaloonni kun gabaabee oolaa bituutta mana. Waan harka isaarra jiruutta mana dhaloonni kun. Sababni dhaloonni kun waan harka isaarra jiru amanuuf tokko waan harkaan qaqqabatuutta mana. Akka Toomas harkaan qaqqabachuutta mana. Lammaffaa ijaan arguutta mana. Sadaffaa gurraan dhaga'utta mana. Namoota akkasii fayyisee ture Yesuus. Sitimee dhaggeeffadhaa. Namoota akkasii guyyaa tokko Yesuus Kiristoos karaarra deema tureedha. Tu karaarra deemaa jiru namichi jaamaan tokko karaarra jira. Hin kadhata taa'eeti. Rakkoon isaa rakkoo maaliiti? Sinaa eebbisu Waaqa harkoo fi rukutaa bakka na duukaa jirtu. Rakkoo ijaati. Namichi kun rakkoo ijaa waan qabuuf arguudhaan maaltu isa barbaachisa? Ijatti fayyuu dhukkuba ijaatti fayyuu isa barbaachisa. Yesuus otuu karaa darbaa jiru bartoonni namoonni baay'een Yesuus duukaa haasaa deemu. Haasaa deemu Yesuus duukaa jedheeyya namichi kun. Yamicha Naazireet Yesuus namicha Naazireet jedheeyya namicha dhaga'u hin jiru. Naannoo isaati waca jira. Warra Yesuusitti naanna'anii wacaa jirantu baay'eedha. Yesuus dhaabatee kan iyyaa jiru adiis waaq namichi tokko karaarra dhaabatti liikirraa habaadiyaan raajii sii raajuu fedhe daftee fudhattaa laata. Iji isa alanaa ija keebba nabaa. Edheeyye Yesuus itti deebi'eeti maal akkasii godhu barbaaddeeti. Inni iyyite ergisila yaa gooftaa jedhe agartuu koo naaf bal'eedha. Agartuu koo naa deebiseedha. Yesuus gad jedheeti biyyoo fuudhee jasaatti dibeeti dhaqi dhiqadhuedha. Dhaggeeffadhu hammuma asumatti naaf hafe conkoo itti asitti fayyite galtee immoo waan gootu qabaachuu dandeessa. Namni baay'een waldaatti fayya manatti gallaan dhukkubsataa. Waldaatti isa sirrii godheet manatti waan sirrii godhaan jiru. Isa manaa sana sirreessi gali. Ija isaa dhoqqee dibee baneetti dhaqi solaamitti dhiqadhu. Dhaqi bishaanitti dhiqadhu ofirraa jedheen. Na dhageessaa namtittiin iyyi ishee fayyina lubbuun barbaanne fayyina ijaati. Kanaaf baay'een ijatti fayyanii galu lubbuun isaanii hin fayyine. Ija fayyise malee lubbuun fayyine hin jedhe. Sababni isaa namtitti kan ishee barbaadde agartuu ishee akka deebi'u qofa barbaadde. Yesuusatti jireenyattee duukaan buune agartuu koo naa deebiseetti. Namooti baay'een makiinaa lalanii gooftaa duukaa dhufu. Namooti baay'een kaleetti na fayyise duukaa kaleetti fayyisee geggeessa lubbuun kee fayyine maal godha? Kaleetti fayyuun kee. Anuma dhaggeeffadhaasin. Maalti fayyada? Ija fayyisee geggeessee jee lubbuun ishee nagaa miti. Gaaf tokko randeebi ammas waa'ee gurraan isinitti maayira namni maalitti amana? Amatu waa dhageessan amma tokkumti bilbileeme waama cimaa wayii ishitti hime kottu waan sun waa ta'eera siin jedhe bilbila fudhattee baata maal amante? Dhaga'uu amante bakka hin amante dhaga'uu amante waan ta'eef. Yihudaatu Fariisota fudhatee Yesuus Kiristoosin qabuu dhufe. Gaafa Yesuus Kiristoosin qabuudhaaf itti siqu Phexros albee of harkaa qabu fuudhee luboota kee Fariisota kee isa hangafticha gurra isaa qat godhee irraa kuta. Phexros onneen isaa ibidda namichi qat godhee irraa kutee buuse. Yesuus yeroo sanatti akka namaa hattuu saamtuu qabuu dhufeet billaa bokkuu yaatan jedheeti gurra namtitti fuudheetti deebiseef. Namtittiin ishee Yesuus Kiristoosin ajjeesuu dhufte. Namichi gurri isaa cite kun Yesuusin ajjeesuu dhufe. Ilaa dhaggeeffadhaa gurra isaa fuudheetti deebise. Namtittiin gurra fayyite malee lubbuun fayyine. Dhagaartu gurra fayyise malee lubbuun fayyine.
ishee barakkuma biyyaan isatti Yesuusin dha'u baatee dhufe isa seera Musee muka abbaa keenyaa diiguu dhufedhaniiti ragaa sobaa irratti ba'anii Yesuus Kiristoosin rukutuuf dhufan warra Yesuus rukutuu dhufe keera. Kanaaf dhaloonni kun harrayyuu dhugaatti fiigurra mukatti fiiguu jaallata. Dhaloota muka jalaa ba'uu dadhabe. Dhaloota muka jalaa ba'ee dhugaa isa ta'e Yesuusitti ol galuu dadhabe dhaloonni kun waan arguuttaman. Ishee sadhumaan isiniif Toomaas bartoota 12 keessa tokko miti. Isa tokkodha. Yesuus du'ee du'aa ka'ee guyyaa sadaffaa ka'ee gaafanni haqee Yordaanositti argamu Galiilaatti argamu bartoonni walitti qabamaniiti mana kee gadda guddaan gaddu ta'anii gaddu. Wayi jedhu abdii keenya nu jalaa fudhatameeru ta'anii. Yesuus akkuma dura dubbatee ture gaafan ka'u isin dura eessatti argame Galiilaatti argame akkuma dubbate guyyaa beellama isaatii Galiilaa dhaqe. Yesuus gaafa dhaqee achitti lallaba nagaan isiniif haa ta'u jalqabu Toomaas akka jedhe nama nu jedhe isa miti jedhe. Isa miti jedhe barila dhaqe bara meeqa harkaa nyaate bara meeqa wajjin jiraate. Yesuus ikkoo waggaa 33 ji'a lafa kanarra waggaa 33 guutuu gaafan as keessa ta'u biyya lafa kara ta'u argaa ture namichi. Gaafa Yesuus du'aa ka'ee dhufu garuu nama nu jedhe maal godhe akka jedhe Yesuus qaqqabee qaqqabaatta mana waan ta'e. Kottuu qaqqabi madaa koo ilaal barruu koo anuma qaqqabi ilaal cinaacha koo qaqqabi ilaal isuma ani isuma ka'ee dhufe ani isuma dura dubbataa tureedha ani isuma baada lootaa fuudheedha qaqqabi ilaale luukarra habaadii ajaal shat gootee daftee harka keetuun laamsheessin qat gootee dhaabde tan ergaa wayisii dubbadhu karaa kamiina ta'u Yesuus ganama keessatti mul'ata. Ameen jedhii ameen jedhee. Yeroo sadi harka keerraasiti Yesuus natti mul'ataa jedhame aniin nan argaa jedhika waan Yesuusin arguu barbaaddeef dhukkubi kee iddoo dhabameera kisaaraan kee iddoo dhabameera. Isaayyaas boqonnaa 9:2 waliin dubbifanna. Mee dubbisi boqonnaa 9:2 sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa in arga. Yesuus maal abbee saba kana tameen jechaan jiru ajaa'iba dubbifte tameen jettu sabni maal kee jiru sabni dukkana kee jiru maal arga ifa guddaa isaa arga. Warra gaaddidduu du'aa jala jiraniifis ifni hin ba'a. Gaaddidduu maali? Du'aa. Gaaddidduu du'aa jala warra jiraniif maaltu ba'a? Ifni guddaa. Ifni guddaa maqaa Yesuus Kiristoos ila dubbannaan jedhaan Waaqayyo ganama kana gaaddidduu du'aa jala ifti si baasu dhufeera. Ameen. Ishi. Ati saba baayiftee gammachuu isaanis guddifteetta. Saba simbaayif gammachuu isaanis guddaa baayifteetta. Isaan akka nama midhaan makaruutti si duratti hin gammadu. Wayyoo akka nama maali? Midhaan. Nama midhaan makaru si makattaa hin argine dhaabbattee ilaaltu sana. Namni mee qotee bulaan ooyiruu isaa qonna qote harama harame itti siqaa isaa arge gaafa makarii maal gochaa akkuma aadaatti maal gochaa uume weeddisaa uumiti dee. Macaa faarfannaa irratti mokkee warri imimmaan dhangalaasaa sanyii facaasan sagalee gammachuu dhageessaa maal godhu galgalli kee gammachuu ta'a. Ameen. Na duukaan jirtu malee iyyitee meen jette galgalli kee gammachuu ta'a yaa iyyittu ofirratti raajii ka dubbadhu galgalli koo gammachuu ta'a jedhe irra deebii raajii ammayyuu ilaa isa gaddaa balbala keerra dhaabattu sana Yesuus ammumaa jalqabee alangaa sii garafaa jira. Sabni maal kee ture gaaddidduu du'a shima kana naa intini ta'a shima kana gaaddidduu isheen jedhame mee macaafichuma naa hubadhame Waaqayyo qalbii keessa na banuuti. Gaaddidduu du'aa jala ture ifa guddaasaa hin arga jechuun kuni profeesiin raajiin raawwatame waan future ta'edha ganaa fuulduratti ingiliffatti barsiisaa moo miti laa ganaa waan fuulduratti ta'u jedhu maal jedha waan ta'eef hin arga hin argine garuu hin arga. Sabni akkasitti hin jedhu kun gaaddidduu du'a jalatti tumamaa jira. Gaaddidduu seeraa jalatti
lubni dhaqee dadhabe, raajiin dhaqee dadhabe, hoolaan qalamtee dadhabe, baasiin ba'ee dadhabe. Yesuus isa dhumaatiif samii irraa socho'aa dhufe. Namatee Maariyaam kan dhalate addunyaa kana guutuu bite. Gaaddidduu du'aa jalaa dhaloota yaase. Haleluuyaa! Inni Isaayyaas achitti dubbate eessatti dhufee raawwatame? Lafanni dhufee raawwate sitti moo? Inni Isaayyaas in argede kun eessatti beektu? Maatiyos boqonnaa tokko irratti arge dhaloonni. Maaltu dhalateera achi? Ilmi nuuf dhalateera. Inni maal beektu? Isa gaaddidduu du'aa jalaa dhaloota yaasuudha. Ni dhalate sun Yesuus jedhame bakki. Warra duukaa irta Yesuus jedhame.